ga'e Oromoon. Sadarkaa kanarra gahuuf waanan ammasiin jedhe tartiiban ammasiin jedhe keessa darbe. Kanaafuu amma nuti qabsoo bilisummaa Oromoo kana bakka inni duuba deebi'uu hin dandeenye, bakka inni jilbeeffachuu hin dandeenye, bakka inni dacha'uu hin dandeenye hin geenyeerra. Kanaan gahuuf warri kaleessaa dhiiga isaanii walakkaa xoofootti cobsan, hireen ammoo isaaniif hayyamuu didee dhiiga walakkaan hafe osoo hin guutiin hafan carraa kan ammoo dabarsanii nutti kennanii wareegaman. Carraa isaan dabarsanii nutti kennanii wareegamanii ofii iree itti dhabanii dhiiga isa walakkaan hafe sana guunneetu dirbaba beektaa jaaldaandii. Hin guunne afaanirra jira, guutuuf immoo karaa qabatee jira. Sadarkaan qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoon hoogganamu waancaa yookaan xoofoo walakkaan guutamee nutti kenname dirbabarraan gahee xiqqoo tokko bakka silaa guutee yoo itti dhiigde malee biyyi takka tola namatti kennamee beeku hin jiru. Itti dhiiguun dirqama. Itti dhiigaa jirra. Itti dhiigneefinne walakkaa hir'uu sana afaan biraan geenyeerra. Achi jira qabsoon bilisummaa Oromoo amma. Siyaasaanis, dinagdeenis, hawaasummaanis, waraanaanis. Kana gochuufoo eenyuunuu hin gargaarsifanne, eenyu biraayyuu gargaarsa hin barbaanne qabsoo ofitti hirkannoo sabni Oromoo gumbii isaa, kiisii isaa, onsee qullaa godhee ilmaan isaa hagabse. Qabsoon kun hegeree kiyya, boruu kiyya, roorroon amma keessa jiru keessaa na baasa, rakkoon amma jiru keessaa ifatti na baasa jedhee itti of kitime. Qabsoo of gargaarsa ofitti hirkannoo akkasiitiin keessumaa waggaa 5 hanga amma jirrutti kan yeroo kamuu caalaa koddaan baannu, eeleen baannu, Oromootu bakka kana qaawwa kana guute. Bosonan teenyu riphee lolaa, seera riphee lolaa faana balleessinee, aara balleessinee miti. Dachee bal'aa Oromiyaa keessatti magaala keessa jiraanneetu lolaa jirra. Sadarkaa kanarra dhagaye. Gammoojjii keessaa baheera, baadiyaa keessaa baheera, magaalota seeneera. Bakka handhuura gabrummaan lafa itti qabattee nu ciniinte sana gara buqqisuutti yeroo deemurra gaheera. Inni kun immoo firri akka firaatti beeka, diinni akka diinaatti ni hubata. Ayyee yaada bal'aa nuu kaastanii galatooma. Itti aansuun ammas gaaffileedhuma maree keenyaaf ta'u kan biraatti ceena. Bara 2021 seensaa amajjii 1 fi akkasumas eebbaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo Haarawaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo karra Finfinneen qabdu 5 irraa loluu eegaleera. Sanaan immoo milkoominni akka itti fufu kaastanii turtanii. Sanaan wal qabatee dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee keessaas diina buqqisee ture. Ammas haaromsi geggeeffamee waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee akkasumas eenyuma kanarraa aanaalee tokko tokko buqqisuu eegalee diinallee yeroo dudduubatti deebisaa jirutu jira. Duula waraanaa amma geggeessaa jirtanii kaayyoo qabattanii jirtan milkeessaa jira adeemsi kuni. Karra Finfinnee 5 qabannee loluuni har'ayyuu miti kan jalqabe. Jaallan waraana bilisummaa Oromoo kan isaan jiran hedduun isaanii naannoo Finfinnee irratti hanga sadarkaa godina addaa seenanii loluutti giddu galeessa yoo ilaalte jaalsanyiitu jira. Jaalsanyiin kallattii daandii guddichaa Wallaggarraa ba'ee gara Finfinnee seenu bitaa isaarraan Jaal Abdiin
kallattii sulultaatiin dhufee seenu mirga isaatiin kallattii walisoorraan bahee seenurra jaalabbaa seenaa har'a Finfinnee lolaa jiraachuun har'an jalqabne. Gara waggaa 3 fi sanaa olii ta'eera. Erga mul'ate bakka sana waraanni jiraachuun bakka sanatti bu'uureffamuun yeroo fi haala aanjawaa eeggachaa turuun sanaa oliyyuu mul'atee lolaa jalqabuun waggaa 3 fi sanaa asi. Milkeessaa jirtu wal'aansootti jirra. Wal'aansoon takka hin kuffistaa, takka hin kuftaa. Wal'aansoo wal qabdee jirtu keessatti immoo wal dirmammeessuutu jira. Wal moccoruutu jira. Warri biyya keenya harkaa qabu warra akka qoosaatti argate miti. Mala maltee shira hedduu xaxaa baay'ee godheetu bakka kana gahe. Akka qoosaattis bakka kanaan ka'u. Inni gammoojjiitti lolaa turre hafeeraam. Inni baadiyaa keessatti lolaa jirrus hafeera. Magaalota keessatti lolaa jirra. Isteeppiin kun deemee dhufee bakka amma gahu kana gaheera. Amma gammoojjiirraa baadiyyaarraa magaalatti baanaa osoo hin taane magaalarraa handhuura sana qabachuutti deemnaadha sagantaan keenya. Achi dhagaheera. Handhuura sanatti deemuutiin booddee bilisummaa arguu yookaan itti wareegamuu qofa sadarkaan itti aanee jiru. Bilisummaa arguu fiduu yookaan itti wareegamu. Isteeppiin sana darbu hin jiru. Isa xumuraatii jechuudha. Isteeppii akkasii kana keessatti adeemsa akkasii keessatti takkaa buqqisnee qabachuu, takkaa gadhiisnee bahuu sun seeruma riphee lolaati. Nama beekuuf ni gala. Nama hin beekneef immoo yoo ibsiteefiitu hin galu. Bakka akkas deemnu kana keessatti immoo wanti harca'aan tokko jira. Wanti waliin dhoksine. Qabsoon keenya baadiyaa bosona hamaa gammoojjii baay'ee fagoo keessa miti kan inni jiru. Hawaasa keessa oollamteere. Amma eessa jirra? Hawaasa keessadha jirra. Lafa qonnaa Oromoo irradha jirra. Waliinidha oolla. Waangoon hundumaa ni arga uummati keenya. Sana sobuun hin danda'amu. Wal harcaasuun sun immoo eessaa dhufee? Wal harcaasuu qabsoo kaleessa warri gaggeesse hanga danda'e dhiibeera. Qabsoo hanga danda'e dhiibee kana galmaan ga'uu bira gaheetu mucucaate. Mucucaate jennaan lafatti hin kufne harka dhalootaa irratti kufe. Qabsoo harka dhalootaa irratti kuffise kana taa'eetu silaa wanti ani kaleessa itti dadhabe tokkoyyuu hin banne lafan buune lafeerra bu'ee jechuutu irra ture. Yoo yaadatta ta'e 2018 adda bilisummaa Oromoo hooggansi isaa biyyatti gale. Itti fakkaate harkaa mucucaate. Harkaa mucucaate isaan haa galaniyyuu wanti isaan galaniif iyyuu galma hin gahin malee qabsichi kufee akka suphee hin cabne. Harka dhalootaa irratti kufe waan ta'eef qabsoo harka dhalootaa irratti kufe kana taa'aniitu maal jechuu qabu sila kunooti wanti itti qabsoofne ammayyuu ija qaba. Hin doofne bakkaan banne bakkisaa jira. Ittiin gaabbinuu jechuutu irra ture. Dogoggora namni ni uuma, namni hojii hojjetu ni dogoggora. Saba isaaf jecha waan sharafa. Haalli yeroo waan namatti fakkeessa. Waan haalli yeroo sitti fakkeessee murtii fudhatteerraa mari'attee fudhattee yoo ta'uu dide rakkoon qabu. Marii malee wanti fudhatte garuu baddaa si baasus hallayyaa si buusus yeroo hundumaa rakkoo guddaa qaba. Wanti marii malee yeroo sana ta'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo osoo bakkee jiranii osoo yerootti uummanni Oromoo mootummaa abbaa irree sana hudhee qabaa jiru ol'aantummaa irratti qabaataa jiranii dhimma waa'ee waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti Oromiyaan maal argachuuf ilmaan ishee hanga har'aa qabsoorra turanii. Gaafa bilisoomne miti jedhani alaabaan nuti bilisummaaf dhaabbanne isa kami? Jira. Alaabaan nuti immoo qabsaa'aa fi turre kami?
Guyyaan bilisummaa Oromiyaa nuti bilisoomneerra jennee kabajachuuf labsamnee isa kan. Seerri Oromoon heerri Oromiyaan ittiin bultii jennee qabsaa'aa fi turre nuti finnee mariif kaa'anne isa kan hin turre jechuudha. Achitti dogoggorame. Wanti achitti dogoggorame sun dogoggorri isaa akkuma dogoggoraatti iyyuu haa ta'u malee cabee hin cabne qabsoon kun dhaloota harkatti erga kufee bu'aa kaleessaa sanatti guduunfaa goona jenneetu adeemsa sirriin taanirra immoo deemne nu of kalchaa waan itti jirtanitti jabaadhaa jechuurra maaltu jira amma inaaffaa goomii inaaffaaf goomiin immoo yeroo hundumaayyuu xannacha hama nyaatee si fixu xannachi hamaan kun jaarrolee keenya keessadha jira. Waraanni kuni of dandahee dhaloonni har'aa kuni qabsoon harka isaa irratti kufte kuni of ta'ee otoo gargaarsa tokkoyyuu eenyurraayyuu hin barbaadiin gaafa inni kaleessa beektaa qabsoo kana keessatti waraana kumaatamaan horachuun baay'ee ulfaata. Har'a kumaatamaan osoo hin taane kuma kurnaanidha Oromiyaa keessa jira. Kana horachuu dhaloonni dandahee qabsoo kana galmaan ga'uu akka danda'u hubachuutu isaanirra ture. Kanatu liqinfamuufii dide. Kun liqinfamuu diduunoo kun liqinfamuu diduuni rakkoo guddaa nutti uumutti jira. Rakkoo akkamii shira keessaa rirmee dhaaba keessaa yeroo hundumaa osoo hin mul'anne nu nyaatu. Isa akkasiitu jira. Inni kun waraana bilisummaa Oromoo iddoo tokkotti mataa walitti fiddee isan jalqaba sii kaase sana gara xumuraa jala bo'oo guddicha tokko keessa hunduma isaa akka lolaastuuf cittee bishaan citee bo'oo keessaa ba'u yeroo hundumaa galaanarraa jal'atu akkam ta'a biyyoo gogaa keessattidha badaa deema. Akkasi miti akkasi biyyoo gogaa keessattidha badaa deema. Maaliifi humna biyyoo gogaa sana dhukkee gogaa sana jiisuuti hin qabu. Humnicharraati citee ba'e waan ta'eef. Akka akkastaan warra barbaadantu jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo darbee atis anis kan waliin beeknu haaromsa godhanne. Qabsoon nuti gaggeessinu qabsoo uummataati. Roorroo nuti qolannu uummata Oromoorraati. Sababa qabsaa'aa Oromoo, sababa qabsoo bilisummaa Oromoo, uummati Oromoo ni roorrifama. Diinarraa yoo ta'e sun rakkoo hin qabu. Diinarraa wanni ati eegdu tokkoyyuu hin jiru. Sanumaaf bahes waan ta'eef. Yoo ilmaanuma isaa irkoo taanaa fi jennee baanirraatii rakkoon akkasiisa mudate dhaabbattee of ilaaluutu sirra jiraata. Wanti manaa baheef hin jiru. Waan biraa tokkoyyuu. Sabni kun namallee hin caaliin namaa gadis hin jiraatiin namaan immoo wal qixa. Biyya qabna, seenaa qabna, aadaa qabna, afaan qabna, hiree qabna, sirna qabna. Kanaaf eenyuyyuu gadi miti. Bakka nuu malu garuu hin arganne. Haga bakka nuu malu san argannutti garuu roorrifamaa gabbarree jiraachuurra egaa leenci leencuma. Du'ayyuu haa ta'u malee handaraqnee diidarra burraaqnee jiraachaa gabrummaa didannee bilisummaa birallee yoo ga'uu dadhabne otoo falmannu wareegamuutu irra nuuf mala. Kanaaf diida jirra. Kun yoo ta'uu baate dhaabbannee of ilaaluu qabna. Shirri akkasii keessaa kan diinaa yoomiyyuu bofa dhagaa jalaati. Bofti dhagaa jalaa fagoo jira. Ni argita barbaaddu ulee murtee dhoofta barbaaddu irraa godhutee deemta. Bofti afaa jalaa garuu baay'ee gadhee. Hin argitu, hin mul'atu, achimmoo jira. Yeroo barbaadetti immoo si idda. Kanaaf bofa afaa jalaatu nu seene. Ilmaanuma isaarraa warruma qabsoo kanatti kaleessaa rakkoo hedduu argirra. Haala akkasii kana keessatti gara imala keenyaatti bifa deemuu qabnuu fi humna deemuu qabnuun deemuu nu hanqise. Maaliif qawweetu Oromiyaa keessatti bakka hedduutti faca'aa jira. Kaleessa Oromoon qawwee dhaba cabe. Har'a immoo qawwee baay'inaan argachuutti jireenyi isaa dabe. Kun egaa
yoo callisteetuma mootummaa lallaaffatte milishaan qawwee gata, poolisiin qawwee gata, waraanni qawwee gata. Kana kan goone qabsootiini. Cinaacha isaa laafaa tumannee laaffisnee waraana jabaa gaanfa Afrikaa irratti jabaa jedhanii waraana addunyaa kana irratti iyyuu hiriyyummaa gaafatamu, waraana nagaa eegsisuuf illee gaafatamu, waraanni gargaarsi hedduun akkuma sila irraa tuqe kennamee fi ijaarame biyyoota hedduuf juuniyer paartiner biyya taate akkasii kan saaxile waraana bilisummaa Oromoo lolee waraana mootummaa abbaa irree afaanii fi kijiba irratti ijaarame isa sanaa cirrachicha jalaa boossosaa sanaa waraana bilisummaa Oromootu tuttuqee agarsiise. Tuttuqnee erga agarsiisnee waraanni akkasii kuni bakka adda addaatti yeroo inni qawwee harcaasee deemu immoo qawwee yoo naamusa hin qabdu taate deebitee immoo Oromoof, Oromiyaa fi hegeree keenyaaf yaaddoo. Qawweetu yaaddoo ta'e amma Oromiyaa keessatti. Mootummaan jabaan biyya kana tasgabbeessee qabachuu danda'u hin jiru Itoophiyaa keessaa. Kan jiru mootummaa laafaa keessi isaa tortoree nyaatame boossoseeru kufuuf guyyaa lakkaachaa deemu. Mootummaa aadaa deemu jechuun dhukkuba qaba. Dhukkuba cinaachaati qaba. Cinaacha isaatti umatameera. Mootummaa akkasitti aadaa deemu kanarraa yeroo hundumaa caasaa isaa diignee burkuteessineerraa caasaa tokkittii tokkotu jira. Innis caasaa humna qawweetiin taliigamu qofa. Inni iyyuu immoo caasaan humna qawweetiin taliigamu sun waraanni isaa dhumatee waraanni durii suni hin jiru. Argaa jirta walumaan beekna ijoollee xixiqqoo humnaan qabanii mana hidhaa keessaa qabanii otoonni nama waliin wallolte jedhanii qabanii geessanii mana hidhaatti naqanii ijoollee motora fa'aa qabdu beekta yoo ta'e motora kennama ajjeese nama rukute jedhanii sobanii qabanii mana puulii keessaa nama qabanii akkasittiin hidha waraanatti naqaa jiru. Inni iyyuu sadarkaa waraanummaa itti rarra'ee jiru sanarraayyuu bu'eeraa jechuu amma. Haala akkasii keessatti hegeree biyya keef ni yaadda yoo taate biyya ijaaruun akka biyya diiguu hin salphatu. Biyya diiguu fi qawween hin barbaachisu. Kibiritiin tokko hin ga'u jaalsandi. Biyya diiguuf kibiritiin tokko gaha. Ijaaruuf garuu yeroo gaafata, bilchina gaafata, humna gaafata, irree gaafata, beekumsa gaafata. Biyya akkasittiin ijaarru kana keessatti harcaatii qawweerraa wal qabatee dargaggoon Oromoo bakka adda addaatti yeroo hedduu hojii dhablummaa, barnoota dhabuu, baratee immoo bakka isaaf malu argachuu dhabuurraa kan ka'e rakkoo adda addaa mee dargaggeessa keenya laali. Ganama ka'ee balbalarraa dhagaa tokko fidatee kaatee mataa kana sukkuummachaa galgala dhaka'a. Namni akkasii gaafa qawwee kaase maal gochuu danda'a jedhee tilmaame. Nuti biyyadha qabachuuf, biyyadha ijaarrachuuf deemna malee biyya diiguuf hin deemnu. Biyyi keenyas akka biyyoota garii lolli bara hedduutti fufee mootummaan jabaatee warra isa loluu hin injifatu. Gabrummaa uummatatti fe'ee sirnaan hin bulchu. Warri lolatu immoo warri falmatu immoo mootummaa sana bakkaa kaasee dimokiraasii nagaa waaraa walqixxummaa fi bilisummaa sana hin fidu yoo ta'e biyyooti akkasii gaa waliin beeknu hedduutu jira. Biyyi keenya akka isheen akkas taatu seena. Dhukaasuu yoo ta'e dhukaasuun rakkoo hin qabu. Dhukaasaatti fufuu dandeenya. Finfinneetti dhukaasuun maal nu dhiba dhandhe? Finfinneetti dhukaasuun waan tokkoyyuu hin dhibu. Finfinneetti dhukaasuun hanga aanaatti dhukaasnuun ittiin ulfaatu. Achii booddee hoo biyyi keenya garamitti deemti qabannee tasgabbeessinee sadoo bu'aa biyyootaa eegnee bu'aa keenyas eegsisnee biyya keenya immoo tasgabbii fi nagaa waaraatti geessuu dandeenya. Hin dandeenyu taanaan qawwee dhukaasuu fi dhiigni dhangalaasuun keenya bu'aan qabaatu. Nama ajjeesuuma qofaa dhiiga namaa dhangalaasuu qofaa akkas taanee hafna. Akka akkas ta'u barbaadu yoomiyyuu. Ni qabanna taanaan ni tasgabbeessina. Hin tasgabbeessinu taanaan hin qabannu. Dhaloota waan barbaadu beeku ijaaruutu ulfaata sana ijaaruutti jirra. Dhaloota lolatu, dhaloota callisee dhukaasu sun baay'ee salpha. Qawwee iddoo jiru itti harteetuma dhukaasi jenna.
Akkas taanaan dhagaatiinuu ariineerra. Dhagaatiin erga ariinee garuu maaltu nu mudate? Jaaldandee erga dhagaatiin ariine bara TPLF beeketi. Namni hidhamuunis waan fedhes maqaas qaba, waa hedduu qaba. Bara ammaa kana beeki namni ajjeefameetu akkasumattiin sharaatiin maramee gatamaa jira. Sadarkaa sanarra dhageenye sana ofitti finne. Inni ammaa immoo maal ta'uuf deemaa yoo hin beektu ta'ee biyya kana biyya lafeef dhiigaa goonee biraa deemuuf burqaadha. Biyyi keenya immoo biyya soorettii badhaatuu ijji nama hedduu irra jiru. Waraabessaaf dhiisnee taa'uuf jirra. Qabachuu hin dandeenyu taanaan, tasgabbeessuu hin dandeenyu taanaan, nagaa waaraa barbaadamu sabni kun waan isaaf maluu fi waan du'ee fi waan hidhamee fi waan buqqa'ee fi sana fidee bakkatti godhee iggitiitti godhee guduunfuu hin danda'u taanaan Oromiyaa harka qarriffaa bulguu amma harkaa qabuu harkaa baasuun cobxoo irratti fanxoo fiduu ta'a. Kanaafuu ore waraana bilisummaa Oromoo yoogaa lafa qabataa deemu baay'inni keenya yeroo tokko tokko rakkoo ta'a. Silaa baay'inni furmaata mitiire. Baay'inni keenya yeroo rakkoo ta'u jira. Gaafa xiqqoo taanee gurmuu xiqqootiin lolaa turre sabni nu jaallata. Nama harkaatuu gaafannee nyaan otoo karaarra yaatu gabaan muuzii too sitti kennuu, burtukaana too sitti kennuu, shankoora too sitti kennuuti biddeen bira iyyuu hin geessu hin quufta. Ayyaana wayitu nurra jira, surraa wayitu nurra jira, jaalala sabaatu nurra jira, kabajaa sabaatu nurra jira. Haguma guddachaa lafa qabachaa deemne garuu inni ammasiin jedhe dargaggeessi sa'aatii 24 mataasaa sukkuumaa balbala irra gufuurra taa'ee hin kaane rakkoon gabrummaa achitti mataasaa irratti godoo ijaarratte gaafa qawwee kaasu sirna silaa ittiin taliigamuu qabnuu fi naamusa ittiin socho'uu qabnuu fi uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo durii kaasee hanga har'aatti ittiin beeku sana nu jalaa sharafe. Waraanni yeroo hundumaa lola dhiisee yerootti dudduuba deebi'u ni jira. Waraanni riphee lola sababoota ittiin dudduuba deebi'utu jira. Tokko yoo diinni jabaate loltee injifachuu hin dandeessu ta'e, madaan sitti baay'ate, wareegamni sitti baay'ate, dhiyeessii hin qabdu ta'e, rasaasa nyaata qoricha hin qabdu ta'e, lafa qabatte ittisuu hin dandeessu yoo ta'e, gatiin lafa qabatte ittiin ittistuu suni lafa sanaa olitti gatii guddaa si kaffalchiise yoo ta'e duuba deebi'a waraana. Seera riphee lolaati kun. Yookaanoo otoo diina injifachaa jirtu inni lammaffaa waraana duuba deebisu. Osoo diina injifachaa jirtu ofii keetii diina injifatame sana bakka buutee nagaa waaraa, tasgabbii, walqixxummaa, bilisummaa saba dhaabbattee fi sanaaf hin fiddu taateetu sirni dhablummaan si keessatti ijaaramaa yoo dhufe akka bulte, akka barte, akkuma gaafa dhalattee amaluma manaa qabdu sanaan adeemta yoo ta'e fiingee tokko jalatti seera tokkoon hin bultu, ajaja tokkoon hin sochootu yoo ta'e inni akkasii yeroo hedduu isa diinni si injifatu iyyuu caalaa hegeree biyya keef saba keef balaa guddaadha qabaata. Nuutiin inni miila nu mudates akkasiiti. Dhoksaan qabu. Hanguma deemnee magaalarraa nama kaasa, waraana kaasaa, caasaa mootummaa dhuunfachaa dhufnee dargaggeessi hojii dhabaani hattuuni gara dhaqu dhabee waraanni bilisummaa Oromoo naannoo dhaqetti tasgabbii uume nagaa buusee hattuu balleessa jennaan hattuun gara dhaqu gaafa dhabu qawween silaa jira. Qawwee akka salphaatti argachuu danda'ama. Tooftaa isaa filniree akkatti namarraa hiikkatan. Tooftaan sun immoo waraana bilisummaa Oromoo qofaatiin ni hiikama. Poolisii irraa abbaan barbaade ni hiikkatama. Waraana irraa abbaan barbaade ni hiikkata. Milishaa irraa abbaan barbaade ni hiikkata. Hiikkachuu sana miti amma dubbiin qawwee hiikame sana akkamitti dhimma baanaadha. Sanatu rakkoo nutti ta'e. Qawwee hiikkachuun salphaa. Waajjira barbaadde seentee irraa fuudhuu dandeessa. Saaxillee irraa waraanni mootummaa abbaa irree Itoophiyaa impaayerittiin kun bara hedduu ittiin dhaadatamaa fi sodaatamaa turte cinaacha laafaasaa tumatee kanii saaxile waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kana godhee ka'ee immoo dargaggeessi qawwee akkaataa sanaan argatu dhimma itti bahuu dadhabuu fi dargaggeessi akkasii immoo waraana keessatti baay'achaa deemuu nu dhuunfachuu barbaade.
saba keenyaaf ni malaa reefu. Sabni keenya kanaaf wareegame. Kanaaf nu faana dheedhiis bilchaataas waan qabus inni hin qabnes lubbuutiinis qabeenyaanis kanaaf wareegame Oromoon kun hin maluufi. Jalqaba akkatti qawwee hiikkatan wal barsiisne. Qawween hiikamte immoo yoo naamusa hin qabdu ta'e rakkoo fiddi waan ta'eef amma immoo irra deebine akkaataatti qawwee qabatanii naamusa ishee jabeeffatan immoo walitti himuuf haaromsa sana finne. Yeroo sana keessatti gaaffii yookaan qaawwi uumame ni jira. Akka barbaannetti isatti na gaafatte sanaaf bakka barbaanne injifannoo barbaanne sanatti akka hin deemne nu taasise. Sareenii walii galtee duttee waraabessa ofirraan lolle walitti garagaltee duttu akkas ta'uun barbaachisu waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaafuu walitti qabuun ajaja tokko jalatti gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun seera kaleessa irbuu itti seenne kakuu qabnu sana waadaa sana cabe deebisnee suphuun dirqama waan ta'eef walitti deebi'uu sana keessatti maal arganne jaaldaandii walumaan turre waan hedduu sirreeffanne. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as ta'e kaleessas borus waraana haqaati. Sun waan takka wal naman gaafachiisu. Qabsoo bilisummaa Oromoo qabatee kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo daandichi sirrii har'as borus kaleessa sirrii nu ture. Wanti ta'e nama foon qalu kanaan durallee kaaseen ture. Namni foon qalu nama lama. Tokko foon baay'ee baktaa'e shamee raqa ta'ee diidatti gatame fideetu qulqulleessee bakka qulqulluu kaayee waa itti aarsee itti ulee waatiin titiisa irraa dhorkee namatti gurgura. Foonichi garuu raqa. Inni tokko immoo foon qulqulluu foon silaa nyaatamuu qabu soorataaf ta'u namni nyaachuu qabu qulqulluu sana qaleetu bakka maluu fi qulqullina maluutiin kaa'uu dadhabee titiisni irraa huurse daaraa keessa gangalcha. Sii galee inni raqa qale suni babbareecheen namaa dhiyeessa raqni raquma. Du'aa qalee fide nyaatamu soorataaf hin ta'u garuu maaliin nama goyyomsa jechuu qabaa tolche. Inni immoo qulqulluu qale suni titiisa irraa huursee eeggannoo gochuu fi dide daaraa keessatti gangalchee gabaanna diddee jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo akka namticha isa foon qulqulluu qalee daaraa keessa gangalcheeti ta'e. Kanaafuu foon keenya yoomiyyuu qulqulluu. Foon nuti qallu akka namicha abbaa qalii foon qulqulluu qaluu sanaati haqni keenya. Haqa kanadha tiksuu dadhabnee daaraa keessa gangalchinee titiisa turre qubate. Kanaaf ija walii banuun dirqama ta'a. Dhaabbanneetu eessaa kaanee amma eessa jirra garamitti deemna walitti himutu dirqama. Dirqama akkasii yoo bahachuu hin dandeenye otoo raqni nu biratti gurguramu foon qulqulluu daaraa keessa gangalchaa gabaa dhabnee jechuutu bara baraan mudachaa hafa. Wanta akkasii malaastee iccitiisaa baastee qolaa baastee dubbatteetu furatta malee gangalchaa rakkoon Oromoo dhibeen Oromoo har'a miti kan dubbatamuu qabdu jennee bira darbuu hin qabnu. Inni akkasii ukkaamameetu abbootiin keenyas mee isa kana haa bulfannu jedhanii irra taa'an har'a maal ta'e jechuu dhowwuu ga'e. Hudduun gatteessee irra hin dandeessu jechuudha. Hudduun irra teessee hin dandeessu malaasuu si gaafata. Rakkoo akkasii keessa yeroo seentutti uummata sobuun immoo hin danda'amu. Wanti uummata jalaa dhokate hin jiru. Uummataaf immoo hin ba'e. Umurii kiyyas, lubbuu kiyyas, qaama kiyyas, lafee kiyyas, dhiiga kiyyas wareegamatu amma dhufa yoo ta'e sana yoomiyyuu shakkii hin qabu jechuudha. Kan immoo kanan godhu saba Oromoo gara rarraga bilisummaatti taakkoo tokko butuu danda'u. Dhiigni kiyya, dafqi kiyya, umuriin kiyya, wanti qisaasamu, humni kiyya, beekumsi kiyya saba kanaaf qofa ta'uu qaba. Waan biraa wanti hin barbaadu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hundumti isaa kana fakkaachuu qaba. Yoo kanan godhu ta'e biyyi inni qabatu hin jiraatu, biyyayyuu qabachuu hin qabu.
Kanaafidha dudduuba deebisuun sun dhufe. Dudduuba deebisuu diinni nu injifatee osoo hin taane sila akkuma sii kaase waan lama yookaan diinni injifatee rakkateen siin jedhe yookaan immoo ofiisaayyuu keessoo isaatti rakkoo uume rakkoo keessoo keenyatti uumameen duuba deebine miti rakkoo diinni jabaatee nu injifatee miti qoricha gahaa sabni nu dhiyeessu dhiyeessii gahaa sabni nu dhiyeessu dugda diinaarraa hiikkannu gahaa sanaan lolachaa deemuu ni dandeenya. Rakkoon keessa keenya jira taanaan garuu saree wal nyaattu waraabessa nyaattu. Dhaabbattee of ilaaluutu sirra jira. An kanarraa hafe waraanni bilisummaa Oromoo har'as akkuma kaleessaa deebi'ee rakkoo isaa ilaalee qaawwa jirtu duuchee rakkoo jirtu furee ba'aa jirtu wal gargaaree bakka isaatti deebi'eera. Bakka isaatti yeroo deebi'u immoo waan kaleessaarra waan dhabe osoo hin taane waan dabalatetu caale. Naamusaanis har'ayyuu jira wanta akkasii jedhan immoo. Akka leencaa diidatti ba'ee baroodee ka'ee akka hantuutaa deebi'ee kan gumbii urunu jira. Inni kun immoo anaafsii haadhoo garaa tokkoo taanee haati keenya abbaan keenya tokko ta'anii turuu tokko boraafannee baaneeyyuu walqixa maatii keenyaaf yookaan gaarii taanee yookaan yaraa taanee walqixan taanu. Maatii namni haatiif abbaan isaa tokko ta'eeyyuu waraana hammana baay'ate dhiisiiti. Gadheen gandaan sossobani, gadheen lagaan sossobani, gadheen amantiin sossobani, gadheen bu'aan sossobani nu keessa jira ammayyuu. Kuni uumamumaa yoomiyyuu dhaabbachuu hin danda'u biyya bilisoomte keessayyuu ni jira. Biyya bilisoomte qofaa osoo hin taane biyyoota irree guddaa qaban. Warri dur yoo argitee ta'e sooshaalistii kaampii fi kaapitaalistii kaampii ituma biyya kaapitaalistii keessa jiraatu sooshaalistiif basaasa. Sooshaalistii keessa taa'ee kaapitaalistiif basaasa biyya isaa. Inni kun maali? Ejjennoo dachee kanarratti sabummaatiin osoo hin taane bu'aatiin bu'aa irratti bu'aa akkasiitiin namni bitamee nu keessatti maqaa keenya xureessu nuti amma dhugaa keenya kana akka namicha foon qaluu sanaa foon qulqulluu qalee garuu immoo daaraa irratti jalaa gangalateetitti isin irra taa'ee gabaa dhabe sana duuba deebi'ee maaliifin gabaa dhabe immoo yaadatee ilaalee achirraa waa baratee sana waa baranneerra. Kan didee nu keessaa immoo jal'atu haadha hiyyeessaa boossisu abbaa hiyyeessaa boossisu jira ammayyuu sobuu hin danda'u. Qabsoon bilisummaa Oromoo uummata Oromoof hin malu taanaan Oromoon gabrummaa nagaa qabdu jala taa'ee gibira gabbaree jiraachuutu irra wayyaafi akkasittiin amanan akka nam tokkotti. Sababa ani diida jiruuf diinni Oromoo ajjeesa yoo ta'e sun qabso. Ani deebi'een diinni Oromoo sababa kiyya akka du'u ofii kiyyan godha taanaani sun maraatummaa. An maraatuu miti. Waan hin barbaadu hin beeka sabni kiyya waan inni barbaadu beeka namaan ol osoo hin taane namaa gadis osoo hin taane nama ta'ee namaa walqixa ta'ee saba jiraachuu danda'u saba guddicha san bakka isaa kaleessa afaaniin osoo hin taane seenaa kaleessaa dubbachuu seenaan daabboon ta'u sanaan osoo hin taane har'a bakka sanatti argamee waan sana ta'e akka jiraatuufini akkasiifin qabsaa'uutti jiru. Kanaafuu yeroo rakkoon akkanaa nu keessatti mudatu akka kaleessaa rakkoo kana bulfannee dabarraatiin osoo hin taane malaasnee dabarraattiin amana waan ta'eef akkasitti deebine deebbiin sun immoo waan nu gaabbisiise hin qabu. Waraana kuma meeqa bakka tokkotti guyyaa meeqaaf waliin dhaabbannee fuula wal barree waliin dhaadannee achi kaanee waan gochaa jirruu fi waan gochaa turres beektaa. Siichi immoo isa kana caalu maal goona waliin itti deemnaa jechuudha. Gaaffii ittaanu gaaffii lama wal duukaa akkasiin nu deebistan barbaada. Gaaffiin dursaa yerootti hooggantoonni ABO duraanii keessaa biyya hambaa kana keessa jiran ammallee qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo kanneen ABO hoogganaa jiran yeroo ammaatti quba akka wal qaban kaasantu jira. Kanaan wal qabatee uummanni gambiraan burjaajiidhaaf kaasanii ka jedhanii fi ammayyuu wal keessa jiru kan jedhanillee kan shakkii akkasii kaasantu jira. Kanumaan wal qabatee immoo gara biyya keessaatti yoo deebinu uummata Oromoo Gonnorroo Gurruu Wallaggaa fi Baha Wallaggaa keessa jiran keessatti waraanni bilisummaa Oromoo uummata Amaaraa rukutee
warri jedhanii kaasan jiru. Warri kaan immoo uummatuma Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tiksuu dadhabee kan jedhantu jira. Kanaan wal qabatee yaada qabdan asirratti akka nuuf kaastan barbaanne. Hayyee fayyaa ta'ii egaa gaaffii lama gaaffii kee jalqabaa raayoon eegale qondaaltonnii fi hoogganoonni ABO duraanii atu duraanii jette. Amma ABO bootu jira. Kana irra deddeebi'ee himeera. Nama beekaa rafee rurrukuttee hin dammaqsitu. Kan kanarraa hafe abbaan hubate hubateera. Walitti dhufeenya tokko iyyuu hin qabnu. Warri kunii gantu. Hin gane qabsoo. Silas kaaseera. Akkitti inni qabsoo ganee biyyatti galuu isaatiif miti. Biyyatti galuunsaa jalqaba itti himame sinin baasu waraana bilisummaa Oromoo dhimma isaa diida teessanii fedhattan taanaani mootummaa waggaa meeqa loltani. Mootummaa waggaa meeqa dhiiga ilmaan Oromoo xuuxe kana waa'ee isaa si'uma takkaatti ijoollee abbaa gadaati jettanii itti of kennuuni raatummaa. Seenaaf qabna waan kana. Waan bilbilaan haasaa turre, waan karaa sooshaal miidiyaa, waasaap, waan akkasii haasaamaa ture jira jechuu seenaaf. Qabsoon kun rakkoo hamtuu keessa yeroo inni seene yeroo kana. Maaltu argameetu galla? Dhimma bilisummaa Oromoo qabsoofneefi sana dandeenyeerraa galmaan geenyeerraa oo. Jara kana waliin galmaan geenya jenna yoo ta'e. Maaliif ati biyya tokko yookaan diidaan lolteetu dhuunfatta yookaan keessaan dhuunfatta. Kana jechuun waraanaan injifatteetu warri siyaasaan bulchu waraana malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef akka jigu. Yookaan siyaasa keessaan injifatteetu siyaasni jiraatee waraanni ajajamu yoo ta'e waraanichi hin diigama waan ta'eef keessaa yookaan diidaan injifachuu istiraateejii yookaan immoo lamaansaan injifachuu hin qabdu. Akkasumatti harkuma raasaa galta yoo ta'e rakkoo guddaa muuxannoo waggaa meeqa namni qabu. Akkasitu ta'e kanan nu mudate. Dhimmi waraana bilisummaa Oromoo erga biyya gallee kaanee mootummaa waliin haasa'ama akkam jetteetu. Warri kun keessumaayyuu beeki hattuu kaleessaatu har'a aangootti dhufe nama baay'ee ati warrumayyuu gooftaa ta'e wayya. Gooftaa waa murteessuu danda'a. Namni gooftaa jalatti gooftaa hambiraa ta'ee ol dhufu gadheedha. Nama nyaatee hin quufne. Nama akka gooftaa isaa ta'uuf bara baay'ee rakkateetu bakka sana dhufee taa'e. Siichi nyaachuu barbaada. Siichi dhiiga namaa dhangalaasuu xuuxuu barbaada. Siichi waan fagoo bakka gooftaan isaa gahee sana gahuu barbaada. Nama akkasii waliin akka qoosaatti haasa'uun hin danda'amu. Hamma kanaatti wallaalaa ta'uuf doofaa ta'uun hamma kanaatti qabsoo waggaa meeqa keessa turtee muuxannoo meeqa qabdu harcaasteetuma si'a takkaatiin mariin tokko hin turre Eertiraa Asmaraa waa'ee isaatiin haasa'aa jira. Mariin tokko iyyuu hin turre. Kottaa galaa jedhani. Kottaa galaa jennaan wanti isaan jalqaba himani akka warra kaanii nuti shaantaa qofaan qabnu lubbuu nama meeqaan nu bira jira akkam goonee gallaannan haaya akkaataatti galansinii tolchina hamma numaa jechuu ambiraan banii tokko iyyuu hin jiru. Yoo jiraate sila gadi bayeetu Oromoof himama ture hin jiru. Mariin akkasiin turre nin beeka waan ta'eef. Kanaafuu galuun suni sirrii akka hin taane hubadhee kadiidatti hafee waraanni bilisummaa Oromoos waliin hafnee kan waliin hafneeti. Hin turre waan ta'eef. Bara baay'ee ati loltee yookaan injifattee galu yookaan immoo harka micciirtee gara barcuma siyaasaatti waliin teessee marii hattee gara barcuma siyaasaatti yeroo waliin teessummoo wal qixxummaa fi wal kabajaanii namni waa'ee ati irratti haasoftu maaltu sin gidduutti muudaa ta'e jedhu taa'ee taajjabee ilaalee dhugaan asitti darbe. Gara kanatti sirreessaa kan jedhu kan hin jirre akkasumatti galuun suni addunyuma kanarrayyuu hin jirtu. Kanatu ta'e. Kana ta'uuyyuu fudhanne. Maaliif yeroo sana Oromoon warra gale qofaa miti. Sabniyyuu akka sabaatti machaa'ee ture. Akkasuma sabnuu akka sabaatti waan wareegameefiyyuu warrumti isa wareegaa ture. Beeki warri Tigiree gola keenya keessa daandii qaqalloo xurree qaqalloo gammoojjii keenya keessa hin beekani. Oromoo isa milishaa ta'e isa poolisii ta'e dhaaba OPDO keessatti isa miseensa ta'etu ibsaa ta'ee fuudhee deemaa ture beeki.
Isaan kanatu immoo deebi'ee dhufee warruma nu ajjeesisiisee yeroo hidhamnu waardiyaa ta'ee akkam baanetti nu eegetu har'a abbaa ta'e kanuma wanti biraan jiru gooftaa ta'e. Qabsoo tokko bakkaa buqqisneetu kabiraatti yeroo darbuu qabnutti harka kennachuun sun dhalate. Machaahina nama afaan koo dubbatuu jedhamuu sana keessattii fi burjaajii achi keessatti uumame sana wal hubannaa dhabuu dibbeedhaanuu osoo bakka hin gahiin tulluu silaa bahuu qabnu osoo hin bahin walakkaatti dhiichisuu sanatu rakkoo sana fide. Qaamni muuxannoo akkasii qabu immoo rakkoo sana silaa saba silaa qabsooftuu fi ija isaa taatee fi qaama jiru keessaa ABO'n ija Oromooti. Ijji sun silaa waa argu sana argee murteessuu danda'u walumaan jaamee sabni akkuma machaa'e innis waliin machaa'ee gale. Galuu sana miti amma kabate. Erga galamee rakkoo waraana bilisummaa Oromoo diidatti hin furamne keessa erga galanii furuu dadhabani waraanichi akka ofiisaa falmatu gochuu caalaa uummata Oromoo fi jaarroleetti kennine irraa jedhan. Akkasumatti ati hoogganaa taate akkamitti uummatatti laatta? Uummata akkam godhee waraana hooggana? Eessatti arga? Akkamitti arga? Caaseffama kamii? Akkam godhee qajeelcha? Eessatti lolchiisa? Eessatti bobbaasa? Eessatti galcha? Erga immoo kana gootee kaatee'u. Uummatatti kennine jaarroleetti kennine erga jettee waraana kee haaltee kaatee'u. Erga haaltee immoo mallattoo immoo hayyu duree ABO Jaal Daawud Ibsaati ani jedhee irratti mallatteessee waraana kana galchaa jedhee immoo warra waan bubuutuu nurraa coree ittiin mootummaa eliit foorsi ta'e wayii Oromoof osoo hin taane gartuuf wanti yeroo sana ture deebi'ee ofiisaa wal nyaate. Oromoof hin turre eliit warra ta'e keessaa wal filee ayidooloojii kamuu haa hordofu ilaalcha kamuu haa hordofu saba kamirraayyuu haa dhufu walitti dhufeetu saba kana akkaataatti qabachuu danda'u irratti walitti warri dhufee gufuun tokko nu ta'eetti mul'ate waan ta'eef gufuu sana buqqifachuu irratti yeroo hojjetu namni kun mallatteessee immoo itti kenne. Erga uummatatti laattee siin galchu ture. Mallatteessee itti kennee warri koree teknikaa jedhamanii waraana kana diigani. Silaa amma immoo erga diiganii isaaniin laallata waraana meeqa galchanii waraana meeqa diidatti hafee akkasi mitiire. Maaliif isaanitti kennameera abbootii gadaa jedhanii itti kennaniiru. Amma immoo darbee waraana hin qabnu kan ibsa kennuu qabuu fi waraana galeef waraana hafe ibsuu danda'u warruma deeme waraanicha diige ture. Hayyu duree ABO hin laallatu. Erga uummatatti laatte achirras dabartee ammas dogoggora biraa uumte erga immoo koree murtaa'ee waan sana haa galchuu jedhametti immoo mallatteessitee waraana galchaa jettee heeyyama sana laatte amma immoo maatti beekta meeqa galchaniif meeqatu hafe waraana hin qabnu jedhame. Rakkoo guddaa keessa seenne. Uummanni Oromootu waraanni bilisummaa Oromoo hayyuu duree isaa waliin galeera jedhee yeroof nu balaaleffate dhagaa nutti guure. Booddee hanguma nutti guure nurraa guuruuf immoo wareegama biraa kaffaluusa gaafate malee. Ejjennaan yoomiyyuu tarsiimoo ta'e inni kaleessa ABO'n irratti bu'uureffame qabsoo bilisummaa Oromoo sana yoomiyyuu hin sharafu. Inni kun tarsiimoon hin sharafamu. Tekniks tooftaaleen garaagaraa malli garaagaraa yeroo irraa yerootti jijjiiramuu ni danda'a. Inni tarsiimoo bilisummaa walabummaa fi birmadummaan Oromiyaa hin jijjiiramu jijjiiramees hin beeku hin sharafamu sharafamees hin beeku. Kana sharafan kanatu sharafan erga waraana hin qabnu waraanaan loluu fi hin jirru jedhanii dhaaba waraana hoogganuu danda'u miti. Kana namni maaf wallaala yookaan immoo maa beekaa rafa. Erga beekaa rafee immoo dhimma keenya miti. Kanaaf hoogganaan ABO kaleessaa inni biyyatti galee karaa nagaattiin amanaa jedhe har'a nu hoogganu tokkoyyuu hin jiru. Ala isaa jiraatu keessa isaa jiraatu. Nuti hundumti keenya iyyuu hooggannisaa dirree jira. Kan diidaa qabnu immoo akkuma diidaa qabnutti oofishaalii beeksisneetu eenyu akka ta'an ni beekama. Inni kaan immoo hojii iccitiiti hojjeta. Abbaan barbaade iddoo barbaadetti lafa dha'ee gangalate warra kana baruu hin danda'u. Warra invincible warra dhokataa ta'e.
invisibilii sanatu hojii hojjeta waan ta'eef. Kanaafiyyuu walitti dhufeenya qabdu lakki walitti dhufeenya hin qabnu yoo gaabbe as deebi'eetu akka haaraatti isa barsiisne miseensummaa guutayyu miseensummaa ABO yeroo barbaadan immoo dhaaba maqaa jijjiirtan eessatti jijjiirre jaaldaandi ABO'tun turre adda bilisummaa Oromoo wobootun turre waraana bilisummaa Oromoo isa kana iddoo tokkotti dachaasneetu ajajaa tokko jalatti galchine dirree marra jiraate dirree marraa lolate siyaasas dippiloomaasiis, dinagdees, waraanas, aadaas, hawaasummaas, jaarmiyaa hunduma isaayyuu dirreerraa gaggeessuu dandeenya. Addunyaan irra dhuftee harka nama tokkorra jirti jechuudha. Waan fagoo deemuu balali'uu biyya meeqa dhaquus hin gaafatu. Sadarkaa itti qabsoon keenya har'a irra ga'e unumatu beeka. Hunduma isaa immoo qolaa baasnee namatti himuu dirqama isaas hin qabnu hin barbaannus. Namni achi keessatti yoo ani keessan jiru ta'e hojiin hin hojjetamu yoo jedha ta'e nuti akkamittiin jiraannee har'a kumaatamaan sochoonee har'a mootummaa kana burkuteessinee bakka amma gahu kanaan geenye namoonni hedduun diida jiran kun baay'een isaanii dhaabni galee siyaasni hin jiru dippiloomaasiin hin jiru kaleessa beekisuu fi uffataniituma Waashingten DC keessaa waajjira qabu turan taa'ama turanii maaliif akka Oromoon asitti wareegamu gaaf tokko namni dubbate faranjiin kamiyyuu biyyi kamiyyuu beeku hin jiru har'a garuu eessatti du'aa jirra maaliif du'aa jirra eenyuun dubbisaa jirra maal dubbisaa jirra hin beekna sanammoo himachuun hin feesisu nuti biyya miti biyya waan hin taaneef immoo waajirri nuti biyya alaatti bananne hin jiru nu riphee lola akka riphee lolaatti immoo bosonuu waliinis hojjetaa jirra qeerransa waliinis hojjetaa jirra qeerransiif bosonuun garuu wal faallaa kana himachuun immoo nun feesisu iddoo tokko yoo mararfannaa hanga fal'aanaa arganne hin tuffannu inni tokko immoo isarra darbee mararfannaa akaafaa yoo nuu kenne galata isaati kana hundumaa arganneetuma hojjechuu jirra. Kaapitaalli waraana bilisummaa Oromoo anaafsii har'a beeknu birrii 10 birrii 5 yookaan doolaara 10 doolaara 5 miti. Sanaanii nun jilbeeffachiisu diyaaspooraan. Kaapitaalli keenya baasiin guyyaayyuu miiliyoona 10 miiliyoona 20 ta'e. Kanaan lola waraanni bilisummaa Oromoo rasaasa nama tokko guutiitii dhibbaa fi sanaa ol guutii rasaasa waraana 10,000 meeqa 30 40 50 sanaa ol. Oromiyaa guutuu keessatti qawween kun guyyaarraa guyyaatti dhuka'u rasaasa nyaata. Eessaa dhufe warra baruu barbaadu qofaatu ani keessan jiru waan ta'eef hojiin hin jiru itti fakkaatee kana gaafata. An kanarraa hafe hojiin hojjetamaa jiru asuma dirreerraa asuma miseensisaas asuma hooggannisaas asuma qondaallisaas asuma bulchiinsisaas hin jiru. Warri immoo qeenca xurii kana keessaatii yoo waa hanqate qabsoon galman geessu taanaan hanqa qeenca xurii kanaa namni nuu gumaachaa jiru immoo inni immoo wal beekna hin dubbatus hin himatus waan gochuu qabu beekaaf godha himachuuf miti inni akkasii immoo hojii marra jira. An kanarraa hafe gariinsaa biyyatti dacha'ee galee bakka sanatti goyyomtii gaabbii hamaa keessa seenee jennaan gara dhaqu dhabee hojii hin qabu hojii hin beeku. Maaliif jennaan waanuma bubuutu ummata dafqee biyya faranjii keessatti dafqasaa dhangalaasee beekumsa caalaa dafqadha dhangalaasa uummati Oromoo. Akkasittiin uummata waa guduunfate irraa waa fuudhatee qoonqoo lafee dhiiga xurii akkasii irraati waa butatee warra nyaataa turetu amma daandii sana cufe ABO. Ummatis waan maluuf qofa kennuutti ka'e. Har'a as deemtee irbaata jettee har'a achi deemtee Awurooppaa irraa kaateetu Awustiraaliyaa irraa woboo fi waa walitti qaba jettee meeqa buusa uummati keenya waan rakkatee argatu irraa waan buusu sanarraa tiraanispoortii kutattee waan buusu sanarraa bashannantee waan buusu sanarraa akomodeeshinii hoteela nyaata kana hundumaa gooteetu ABO'f maal dhalaatta. Qabsoo akkasittiin quucarsaa turan sanadha dura dhaabbanne sodaa tokko malee dhoksaa tokko malee hooksaanii fanxoon fayyisu. Hin hooqne qarqara nin malaase waraanni bilisummaa Oromoo akkasitti jiru. Kanaaf ijoollee qondaala waraanaa waliin quunnamtii qabna maal goona mee qondaala waraanaa quunnamtii waliin qaba sanatti ajaja kennaniitu iddoo akkasitti bobba'ee kana hojjedhaa jedharre nama tokko waliin qabaachuu danda'u sila sitti meera. Gadheeni saba guddaa keessatti
akkuma midhaan ooyiruu guddaarra jiru qamadii keessaa inkirdaadii yookaan ashaambilli hin dhimne saba guddaa keessaallee gadheen ittiin jedhan hin dhimne akkasuma nu keessas ni jira. Nama tokko lama sadii quunnamuu ni dandeessa. Har'aa quunnamtiin akka durii miti. Harka nama tokkorra jira. Iddoo barbaaddetti waan anaafsi amma tuufne eger iddoo biraa jira waan ta'eef. Isa akkasiitti quunnamtii akkasiin horame kanarraa nama quunnamuu dandeessa ta'a. Quunnamtii akkasii warri qabu sun immoo guutummaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan qondaala jaarmiyaa wayii tokko harkaa qabu ta'e bakka bu'ee hojjechuu waan akkasiitis gochuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu taanaan qabsoo bilisummaa Oromoo hin sharafu qawweetummoo waan sana jijjiira qawwicha immoo ka harkaa qabu numaa hin danda'amu sun. Isa kana yoon sii deebiseera ta'e akkasumatti fakkaata. Gaaffii kee itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo saba irratti xiyyeeffatee lola gaggeessaa. Lakkii waraanni bilisummaa Oromoo Oromooyyuu ittisuu hin dandeenye waan wal faallaalama. Alaamee hundan dubbatani dugdan ungatani. Asitti hundan dubbannu. Oromoon kaleessaa ollaansaa hundumti itti naanna'ee jiru akka daa'imaatti isa boosisaa ture. Har'a Oromootti yoo bu'ani gatii guddaa nama kafalchiisa. Oromootti bu'uun gatii guddaa nama kafalchiisa. Hammataadha. Hammaataa miti. Hamataas miti. Hammatee of keessatti qabatee dachee isaarra kan saboonni biraa jiranis seera isaatiin buluu qabu. Heera isaatiin buluu qabu. Aadaa isaa, seenaa isaa tiksuu qabu. Sirna isaa tiksuu qabu. Gaafa achirraa maqe maquurra darbee immoo sabatti maqe gatii guddaa nama kafalchiisa. Sadarkaa sanarras jira waraanni bilisummaa Oromoo. Oromoo boosisanii callisanii magalanii hin taa'an. Oromoon immoo ofii boo'ee manatti galees hin taa'u. Qabsoon bilisummaa Oromoos asirra jira. Haala akkasii keessatti waan hedduu sii ibsuu hin dandeenyetu jira asirratti. Waan hojjennu inuma hojjenna. Ammoo sareen inuma dutti gaalli tarkaanfii isaa hin dhiisu. Imala isaa inumatti fufa. Warri waraanni bilisummaa Oromoo ittisuu hin dandeenye jedhan saba Oromoo haa gaafatan. Oromoon amma mootummaa hin qabu. Mootummaan abbaa irree amma jiru saboota biraa waliin ta'eetudha. Mana Oromoo gubaa, saba Oromoo ajjeesa, saba Oromoo buqqisa. Waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjechaa jira? Ummatuma inni keessa jirutu beeka. Isa fagoo taa'ee yeroo afaan banu baqaqaa laagaasaa keessaa mar'ummaan isaa argan hanga sanaatti tarsa'u sana miti dubbiin. Akkas miti. Oromoo boosisanii galuun hin danda'amu. Guyyaa tokkotti immoo wanti hundi hin diigamu. Warri nu gabroomse nu ajjeesuu qofaa miti. Lubbuu nu ajjeesuu qofaa miti. Aadaa duuneerra. Sabummaa sabboonummaa duuneerra. Lafa gadhiisneerraa fi lafa nurraa qabateera. Maqaa keenya qabateera. Afaan keenya qabateera. Nu fakkaateera. Akka salphaatti xannachisuun hin buqqa'u guyyaa tokkotti. Daandii isaarra jirra. Oromoo boosisanii galanii taa'uun hin danda'amu. Ijaarsi sun garuu bara hedduuf, shirri sun garuu bara hedduuf, xaxaan sun garuu bara hedduuf dachee Oromiyaa kanarratti hidda gadi fageeffate akka hidda qobbootti osoo hin taane akka hidda qilxuutti. Sirnuma nu keessatti ijaarame nurraa maatii horate nu keessatti nama tolfate bara dheeraa itti yaadee waggoota 50mootaaf 100ootaaf akkaataatti nu qabatu tolfate gabrummaa hiriyyaan qabne akkasii keessadha nu kaa'e. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo asii waa tuqu asii waa iyya. Yeroo asii wayitti bu'u asii waa diiga. Kana hundumaa wal dandeessisanii wal madaalchisanii qabsoo bilisummaa Oromoollee otoo xurii itti hin dibiin osoollee immoo sarara isaarraa hin kaachisiin adeemsisuuni qoosaa hin ta'u. Dacheen nuti harkaa qabnu kun dachee taadhiin badhaatu magariisni kun diina hedduu qabdi. Bulguu hedduu qarriffaa qaratee qoqoraa turetu
keessa jira. Bulguun kun humna qaba. Yeroo hedduu of ijaara. Bulguu kana waardiyaa ta'e kan tursu Oromoo. Bulguun kun ilmaan Oromoo hedduu waardiyaa godhateera. Beeki sabni Oromoo naannoo Gujii, Booranaa, Wallaggaa yeroo lolli naannoo kana qofaa ture buqqa'ee gara Finfinneetti baqate Oromoon naannoo sana jiru mana isaa irratti gubeera. Har'ammoo deebi'ee manni isaa waliin gubate. Rakkoo hedduu xaxaa hedduu qaba qabsoon kun bilchina nama gaafata. Oromoon akkaataa kanaa wal qoodee inni tokko isa tokko irratti waardiyaa ba'ee inni tokko isa tokko ajjeesuu keessatti qooda fudhateera. Halagaa qofaa dhiisiyyuu halagaa sanaaf kan waardiyaa dhaabbataa jiru har'a Oromoo. Sadoo irratti, bu'aa irratti, waan bubuutuu irratti, raqa irratti, waan akkasii irratti wal qindeessee sabboonummaan, Oromummaan, eenyummaan biyyi kan isa laallanne bu'aa waloo qofaa waliin tolfatu irratti kan wal gurmeesse bu'aa sana tikfachuu irratti immoo irree ka tolfate dinagdee ka tolfate bara baay'ee iccitii gadi fagoo ka tolfate hedduutu jira. Kanattidha mataan itti bu'uutti jira. Gaara qobaatumaa turre sana garuu har'a qobaatumaan jiru. Yeruman sii deebisuu jalqabe hundan dubbatanii dugdan dhungatanii siin jedheera. Akkasittiin hubatamuu qaba. Garuu Oromoo boosisanii ammas taanaan borus callisanii magalanii taa'uun hin danda'amu. Oromoo ittisuuf jirraa ittisuu hin jirru immoo saba keessa jirrutu ragaa keenya. Kan kanarraa hafe inni diida taa'ee egaa isaa taa'anii ilaalanii abbaa taa'ee ilaaluuf maali? Daakuun boqqolloo dimbilaaleedhaan sana inni akkasii immoo wacuu dhiisee baqaqeyyuu as Oromiyaa keessatti waan waraanni bilisummaa Oromoo hojjetu tokkoyyuu jijjiiruu hin danda'u. Waan tokkollee isa irrattis maxxannee hin jiru. Sadarkaan itti jirru akkuma sila sii kaase dinagdeen keenyiyyuu baasiin keenyiyyuu achitti maxxanuu hin danda'u. Achi keessaa baheera qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa amma jiru kanarratti kana fakkaata. Ayyee wantoota bal'aa kaastaniitu mee gama qabsoo geggeeffamaa jiru kana hanqinoota yookaan qaawwaalee qabsichi qabaate jedhame kanaa cufuudhaan gara goolabaatti geessinee waan barbaachisu argamsiisuudhaa fi maaltu godhamuu qaba akka waliigalaatti qaamni hawaasni Oromoo haa ta'u dhimma kana kan quba qabanii fi bilisummaa kanatti kanneen amanni fedhii qaban maal gochuu qabanii akkasumas saboonni hireema Oromoo qaban cunqursaa jala jiran kun maal gochuu qabu gabrummaa gadi fagaate kana abbaa irree bifa geeddaratee dhufe kana impaayera humnaan uummata kana walitti qabdee bushaa jirtu kana jalaa baasanii gara dimokiraasii bilisummaa walqixxummaa jedhame kanatti dhufuuf maaltu godhamuu qabu? Ayyee hanqinoota ati kaaste hanqinoota jiran guuttatanii deemuu maaltu ta'uu qabaa? Du'aa jirra, buqqa'aa jirra, bakka waamicha isaa sana deemaa jira. Kanaaf du'a baqatanii jalaan ba'an. Lafa itti du'u sanatti deema namni. Akkasitti duutaa isaa ganama barreeffamee sanatu sana waan ta'eef maqaa isaa kabajaa isaa sana dhiira roorroo qolatu jedhamee kaleessa faarfame sana ganee deemeetu nama biddeenni ajjeese ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna? Duuti akka sibiila ibidda keessatti qaqamee sanaati nu jabeesse. Hidhaan akkasitti nu jabeesse. Godaannisni suni yoomiyyuu yaadannoodha. Hadhaa kulkulu hin irraanfanne Oromoon akkas waan ta'edha sadarkaa sanarra dhagaye. Kaleessa beekati daa'imni Oromoo tokko hin dhalata. Ka'ee bujunjuluu jalqabe jennaani daabboo amma mataa isaa ga'u qirixaa tokkotti kennanii sana cuffachaa manaa hin ba'u. Abbaan isaas lafa akkasii kana qaba. Qonnaa sangaan qotii dhiisiitu kopheen hiittee irra facaastennaan hin biqilcha. Rakkoon argine.
warri beeki dhagaa keessatti jiraatee dhagaa keessatti guddatee roorroo argee rakkoo arge suni qabsoon akkasumattuu galtee fi jalqabarraayyuu kaasnee sitti hime. Kan keenyi dhaloota akkasii kanatu har'a roorroo sanatti seene. Oromoon beektaa maatii isaa jaallataa, qe'ee isaa jaallataa. Gandummaa miti sun itti dhalateetti guddatee achuma beeka. Fagaatee sa'a tokko sa'a lama yoo deeme beeki biyyaa baane dhiirooyedha. Maaliif akkatti guddate sanatu akkasi? Har'a sanarra darbe. Waraanni bilisummaa Oromoo inni amma jiru kun dhaloonni har'a irra dibanii darban irra dibaa itti hiiqaan jedhe sana hin fudhatu. Soba akkuma sobaatti saaxilla. Dhugaa akka dhugaatti qabannee deemna. Rakkoo hedduu akka sabaatti nurra ture akka dugda qocaa goophoo nurratti ta'ee nurratti taa'eeru sana yoomiyyuu taanaan du'a dhiisee uummata kana hunduma isaa lafarraayyuu fudhata yoo ta'e hunduma isaa saba miiliyoona 60 sanaa olii 70 80 dhaqaa jiru kana hunda isaa gaaga'a taanaan lafa keenya irratti kabajaa hin qabnu taanaan lafeen keenyi jala haa buqatu. Kanaafuu irra dibnee darbuu hin qabnu waan rakkoo ta'ee akka dugda qocaa sanaatti goophoo ta'ee nurra jiru sana ni cabsina. Irree fedha sun immoo irree sana immoo harkaa qabna. Irreema sanaan itti deemna. Haala akkasii kana keessatti rakkoon mudatu sanaaf Oromoon jilbeenfachuu hin qabu. Du'a akkuma sitti hime umurii gaafa du'uu qabduu sana namni sii dabalus namni sirraa hir'isuus hin jiru waan ta'eef guyyaa kee hin dabartu du'a seenaa qabduuf maqaa qabdu du'a yoollee bilisummaa argachuu baannee bilisummaa sana ijaan arguu baannee gabrummaa didannee falmachaa otoo harkan kennaniin duunu sanaaf qopheessuu qaba Oromoon. Akkasumattis immoo jira sanuman argaa jira. Wanti gochuu qabnu waraana bilisummaa Oromootu jira. Dhaabni isaa aabaa oobootu jira. Oromoo kan bakka bu'ee jiru jaarmiyaa ititaan humna qabu amma kana qofa. Kan ilkaan qabu wacuu qofaa miti. Iyyuu qofaa miti. Ciniinuu nama gaafata. Yoo hin ciniintu ta'e wanti nama hin ciniinne yoo callisee namatti iyya waan takkayyuu nama gochuu hin danda'u. Isa kana bira dhaabbachuutu irra jiraata. Waan inni kun jedhu waan waraanni bilisummaa Oromoo harkaa qabu safeeffatee tikfatee irreeffatee qabatee deemutu irra jira uummati Oromoo. Kanuma qofaa gochuutu sarraa eegama. Taphatu jira. Tapha siyaasaa. Shiratu jira. Shira fedhii, shira dhuunfaa. Xaxaatu jira. Xaxaa warra shiraan guutamee yoomiyyuu inaaffaan isaan keessaa hin baane miilli isaanii tokkollee boolla awwaala isaanii keessa ejjetee miilli tokko baddaarra jiru guyyaa du'a isaaniillee akka umuriitti du'u yoo ta'e kan lakkaa'atan xaxaniillee kan hin quufne xaxaa akkasiitu jira. Tapha isas akkasii waraanuun bilisummaa Oromoof dhiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo keessan hin sharafu. Takka waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo sabaa kanaa hin sharafu. Kanaafuu eessattuu haa ololamu, eessattuu haa bixxilamu, eessattuu haa xaxamu hin jarjarru. Waan goonu gaafuma goonu hojiin gadi baasna. Olola kamiif uummati Oromoo hin jilbeenfatin. Ilmaan isaati nuti. Qaroo ija isaati. Waan inni barbaadu beekna. Kanaaf nu barsiise. Bakka rakkoosaa, bakka mudaasaa beekna. Sanaafidha wareegama kaffalaa jirra. Sana hin sharafnu. Hin sharafnu erga ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akkas ta'e sana ta'e akkas hojjete ebeluutti gale ebeluu waliin gale ebeluu waliin bule ebeluu waliin oolee osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjechaa jiraa sana gochaan diida argu. Gochaan diidatti argu. Ololli akkasii irri guddaan isaa immoo diinarraa miti kan inni dhufu firarraati. Bofa dhagaa jalaa osoo hin taane bofa afaa jalaa sanarraati. Wal'aansoos akkasii keessatti Oromoon ilmaan isaa wal qabaa jira. Wal'aansoo akkasii keessatti ilmaan isaa kanatti amanuu qaba. Walitti amanuu qabna. Ni dandeenya jennee waan gochaa jirru inuma dandeenya inuma goona. Dandeettii keenyatti amanuu qaba Oromoon. Waan dandeenyu akka sabaatti ilmaan isa keessaa baane gaaffii isaa fudhannee deemsisaa jirru kana gaaffichi hanga deebii isaaf malu argatutti akkuma kaleessa
alaabaa keenya kan fannifanne, seeraa fi heera bulmaata biyyaa kam tolfanne, guyyaa bilisummaa kam lallabanne, kanaafiyyuu sharafamtee ittiin taatu jennee dinne, boris nu shakkuun qabu Oromoo. Hin sharafu. Kanuma gochuu qaba Oromoon. Kanuma tasarraa eegama. Kan kanarraa hafee waraana isaa qaba. Waraanni isaa immoo 1-2 miti har'a. 1000. Waraana 1000 kana immoo akkuma kaleessaa hin nuffiin. Akkuma kaleessaa haa obaafatu, haa bobbaafatu. Haa nyaachifatu, haa kaachifatu. Aree harkaan qabaafi. Waraanni kun immoo waraana isa gitu. Waraana dachee bal'oo kanaaf malu. Waraana saba guddaa kanaaf malu akka ta'u. Lakkoofsaanillee waan hidhatuunillee akka guddatu hin nuffiin. Bira haa dhaabbatu. Oromoon kanuma qofaa gochuutu irraa eegama. Deegee, eelee, gibira meeqa gabbaree, roorroo meeqa jala jiraate sana gara qabsoo isaatti haa naannessu. Invest itti haa godhu. Itti haa kitimu. Kaleessa yeroo qawwee caccabduu 2-3 baattee ijoollee waajjira poolisii keessaa waa fuutee baddee walitti qabuuf deemaa jirraa yeroo jedhanii bakka ammaa geenya namatti fakkaataan turre namaan. Waan hojjennu beeknaa namni 3 3,000 namni 5 5,000 5,000 miti 50,000 50 miti 500 dhaquu akka danda'u beekna. Har'a iddoo geenye beekna. Ammas akkuma kaleessaa gaafa homtuun jirreyyuu nutti amaneen waliin dhaabbatee bakka har'a jirru kanaan nu ga'uu akkuma danda'e har'a immoo waayyuu harkaa qabna. Harkaa qabaachuu qofaayyuu miti namaafuu laachuu sadarkaa danda'u irra ga'eera qabsoon keenya. Kun immoo qabeenyi keenya inni guddaan uummata keenya sana. Qabeenyichi uummatichi galaanichi suni qurxummiisaa ammallee ofuma keessa haa jiraachifatu. Raasaama jirra miti. Raasnee gara dhadhaa dhimbiibuutti deemuu jirra. Dhimbiibuu. Gara dhimbiibuutti deemaa jirra waan ta'eef hin nuffiin. Dukkana barii jalaa sanaafis hin jilbeenfatiin. Dukkana sana keessa dukkana duubaanis ifatu jira. Ifa sanatti immoo waliin bahuuf jirra. Kuni jecha boru lafarratti ta'ee argamu. Lubbuun jiraanne waliin argina. Lubbuun hin jiraanne immoo seenaan walii himna kana. Ni ta'a. Ta'uuf deema. Isa kana saboonni cunqurfamoo biroo akkuma waliinuu beeknu kaleessa beektaa sabootuma xixiqqoo ollaa keenya jiran warra akka Eertiraa faatti baqanneetu waraana leenjifachaa turre. Sabni hammana guddaan kun gaarreen meeqa qabu, laga meeqa qabu, baddaa meeqa qabu, bosona meeqa qabu kuni sabni guddaan dhaqeetu saba xiqqootti hirkate. Silaa Eertiraatu dhufee Oromiyaatti leenjifata ture. Akkasitti hin amala. Akkasitti jijjiiramus gochuuf hin wareegama kaffala. Nuti warra xixiqqoo gatiittii irratti mataa irratti saggoo irratti dugda irratti baannee fannifannee warra socho'uu danda'u uummata guddaa akkasiiti. Kanatu nuuf mala bakka sanatu achitu nuuf mala achi dhaquudha qabna. Kanaaf saboota cunqurfamoo akkuma jalqabnetti ni leenjisna waan qabnurraa ni hidhachiisna waliin bobbaana cunqursaa jalaa waliin baana warra hiree wal fakkaataa waliin qabnu wajjin kun ittuma fufa. Sabni isaanii immoo ilmaan isaanii akkasittiin dammaqanii bahanii gara waraana bilisummaa Oromootti dhufanii deebi'anii sammuunis qaamaanis hidhatanii biyya isaanii keessatti lolachuu fedhan bira haa dhaabbatu akka sabaatti. Ilmaan isaanii dammaqanii dhufan akkuma dammaqanii dhufanitti waan woboo hidhachiisnuufi qaamaa qalbiin itti kenninu isaanittis ni kennina. Sabni isaanii immoo bira dhaabbatee gargaarsa isaaniif malu akka godhuufi. Kun dhaamsa obbolummaa saboota cunqurfamoo hiree wal fakkaataa uummata keenya waliin qabanii. Akkasi. Gaaffilee keenya gaa tokko lamannee gara goolabaatti geessaa jirra. Ammatti yeroo garaa garaattis wanni siyaasa impaayiritii keessatti osoo waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jirus tarkaanfii garaa garaa fudhatee injifannoo argamsiisaa jiru. Lola kaabaa fi sochii impaayiritiin hoogganni impaayiritii warreen kaabaa waliin godhutu xiyyeeffannoo argata. Ammas isinittiin deebi'a dhimma kanaan duras isin gaafadheen ture. Haali amma hariiroo TDF waliin jechuun TPLF waliin
ABO'n qabaachaa ture miidiyaalee garaagaraa arraata dabalatee irratti kaasaa turtaniittu. Yeroo ammaa lola deebi'ee marsaa sadaffaaf ka'een boodas gaaddisa tokkummaa Afrikaa jalatti keessaa duraan Keeniyaa jedhamaa ture amma Afrikaa kibbaatti akka mareedhaaf taa'amu wanti deemamaa jirutu jira. Waan kana ABO'n akkamiin quba qabaa? Maree impaayeretti keessatti geggeeffamu keessaa gaanfa Afrikaa keessatti nagaa fiduudhaaf dhimmi Oromoo furmaata argachuu osoo qabu yeroo moggeeffamutu jira. Dhimma kanarratti waan isaan qaamni biraas hin dubbise jira. Yoo hin dubbisne immoo ABO'n tapha as keessatti taphachuu qabu akkamiin ilaalee waan jiru irraa qomasee haala yerootii uummanni waan dhaga'u qabu yoo jiraate irraa yoo kaastan. Hayyee dhimma warra Tigraay jiru waliin akka dhaabaattidha tokkummaa qabna. Akka sabaatti saba bakka buunee waan goonu hin qabnu. Waan walirraa fixatu gaafa walirraa fixannu saba keenya yoo bakka nu buufata ta'e bakka buuneetu yoo nama biraa bakka buufata of keessaa ta'e akkasitti kun akkasitti hubatamuu qaba. Akka dhaabaatti tooftaa eenyu waliin hojjechuu nu barbaachisu namni hanga qabsoo bilisummaa Oromoo hin sharafnetti eenyuttiyyuu hin himannu sana. Akka barbaannetti siyaasa yeroo waliin deemu deemsifna. Araara sana keessaa qoodan qabdanii araarichi yoom akka qooda qabaachuu qabnu sadarkaa sanarra ga'u ni beekna. Araara akkamiitu deema warra Tigraay waliin quba wal qabna. Takkaa marii kanaan alatti araaratti seenanii hin beekanii. Araarri isaan itti seenan maalii fi akkamii fi eccitii isaanii ani asitti himuun nan barbaachisu. Yerootti araarri dhugaan dhufu akkamii waliin itti seennaa walumaa waan kaa'annetu jira. Hanga araarri dhugaa hin dhufne yeroo irraa yerootti immoo mala isaan tolfatanii deemanii miidiyaa irratti anarraatii dhaga'uu eenyuyyuu hin barbaachisu. Araarri dhugaan gaanfa Afrikaa impaayera Itoophiyaa keessatti ammatti dhufu hin jiru. Araara akkasii keessa seenuus nu barbaachisu. Namoota araara kana fidanii dhufanii eeyyee wal dubbisnaa wal quba qabna. Warra Tigraayis yeroo dubbisan nutis inuma dubbisna. Araarichi nuuf maal fidee dhufa isaaniif maal fidee dhufa unumatu beeka. Inni ammaa kunis yeroo lafa qabachuu barbaadu itti seennutu jiraata yoo ta'e itti seenna. Mootummaan kun iyyuu nu dhorkuu hin danda'u. Yeroo harka isaa micciirratti. Itti seenu yeroo nu barbaachisnetti immoo lolumaan deemutti jirra. Loluma keenyatti amannaa lolichumatu itti fufa. Warri Tigraay hanguma wal quba qabnu keessatti immoo waan isaan barbaachisu tolfatan irratti waan walii kabajnee deemnutu jira. Qabatamaatti garuu lachan keenya iyyuu mootummaa kana lolaadha jirra malee waliin araara taa'aan jiru. Hammuma kana qofaa jechuun barbaada kanarratti. Uummanni Oromoo garuu araarri dhugaanii waraana bilisummaa Oromoo diidatti hambisee warra Tigraay qofaa hammatee rakkoo sana furatee ABO'n ammas kasaaraa siyaasaan biraa keessa seenaa jedhanii yaaddoo yoo qabaatan yaaddoo akkasii hin qabaatiina. Hoolaan abbaa qabdu duboon ishee ala bulaa akkanumatti hin shakkiinaa. Kanuma qofaan itti hima Oromootti. Gaaffii keenya xumuraatiin yeroo ammaa dargaggoota Oromoo humnaan qabanii mooraa bilisiginnaa keessatti lola isaan hin laallanne yookaan immoo malli irratti hirmaatanii lubbuu dhabaa jirantu jira. Kanneen biroo immoo mana ta'aniitu ammas humnaan qabanii leenjii kana deemuun adda waraanaa garaa garaatti hirmaachaa jiru. Kana yoo ilaallu mootummaan kun humnuma isa loluu qabu silaa naannootti taa'ee waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu qaban fuudhee deemee lolatti hirmaachisee ficcisiisaa jiru kun bifa dhagaa tokkoon simbira lama rukuchuu hin fakkaatu. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo yookiin jaarmiyaan kun warreen achi keessa jiraniif dhaamsa maalii qaba? Akka isaan qabsoo saba isaaniitti deebi'anii saba isaaniif dhaabbataniif waamicha maalii dabarsa carraa kanaan? Ayyee fayyaa ta'ii dargaggoon Oromoo egaa har'a miti Oromoon lola isa hin laallanne biyya ofii hin ijaarranne keessatti mee ammaati ilaalii bara Eertiraa lolaa ture Oromoon. Irri guddaan isaa namni achitti lafeen harca'ee
Galatallee miti maqaan isaatu toon galmaa'een hafe seenaanuu quban qabne ilmaan Oromooti hedduminaan. Eertiraan garuu biyya amma immoo Tigraayin lolaa jira. Tigraay bor yoo biyya taate immoo bor Amaaratti immoo as darbee lolaa jira. Isan laallatu. Kan namaa keessa seenee bukeessuutu irra jira. Isa kana yeroo hundumaa kan rakkoo fide saboota yeroo darbellee sii tuqeen ture. Amaaraa, Tigiree, Oromoo rakkoo gaanfa Afrikaa impaayera Itoophiyaa keessatti uuman keessa warri kaanii akkaataatti rakkoo uuman bu'aa mataa isaanii keessatti barbaadan keessatti waan hojjetan beeku. Namni yeroo hundumaa kophee miila bitaa hidhatee iddoon taane dhaabbatu ilmaan Oromoo. Biyya namaa keessatti dhaqee dhumata. Hin beeku. Wallaalli achirraa kaatee nu qabadde. Har'allee kanumatti jira. Inni qawwee diinaa baatee jiru mooraa diinaa keessa jiru hin sodaatin waraana bilisummaa Oromootti akkuma atuugaa dubbisaa jirta. Hedduun isaa immoo kan hin dubbifamne akkasumatti waraanatti dabalamaa jiru jira. Kan danda'een waliin qabsoo gaggeessu gara qabsootti dabala. Kan hin danda'u garuu immoo qawween diinaa saba kootti hin dhukaatu. Quba kiyya qawwee diinaa sana gara sabaatti garagalchitee arraba qawwee harkistu sana dhaabeeraa jedhu immoo lubbuu isaarraa dhimma hin qabnu. Qawwee isaarraa fuunee qabsoof oolchineetu nameenya isaa maatii isaatti deebisaa jirra. Hedduun isaa akkasitti deebi'ee jira. Warri gale beeka. Kan qabsoo keessa jirus kan immoo gara maatii isaatti deebi'es. Inni kun waraanni bilisummaa Oromoo hedduun isaa obboloota keessan kan dirreerra jiru, dirree haqaarra jiru kun gara sanatti gala. Qawwee keessan gara diinaatti garagalcha. Bakka isin hin malleen dhaabbatiina. Warri wallolu waa walloluufi beeka. Isin immoo dhaqxanii danqaraa taatanii gidduu sanan dhaabbatiina. Gadi bahaati damee guddaa qilxuu saba keessanii ta'aa saba keessaniif lola. Kanan dhaamaafi. Dargaggoota kasiichi immoo jiru. Calliseetuma goyyonfame. Mana barnootaa irraa qabama. Amma immoo mana barnootaa irraa iyyuu immoo siichi barnoonni waan itti fufu fakkaataa iyyuu jiru. Qabamaa jira. Ijoolleen Oromoo qabamaa jirti. Oolmaa dhabee bakkuma kunoo qumaara taphatu dhaqee walitti qabamee taa'ee xachii fi hammaaramaa jira. Kana kanarraa of eegaa. Bakka dandeessanitti qeerroo bilisummaa Oromoo ta'aa gurmaa haati qawwee argamtu. Bu'aa ishee beekaa, mi'aa ishee beekaa, ittiin saba keessan hin saamiina wal qindeessaatii ajaja waraana bilisummaa Oromoo jalatti loladhaa. Iddoo immoo leenjisaa jirrutti immoo hanga humni keenya dandahe sana sabaaf waan balu leenjisnee baasuu jirru sanatti achitti dabalama. Har'a dhaqxanii Tigraayeen loluu irratti lafee keessan cabsaa dhiiga keessan dhangalaasaa jirtu. Tigraay bor biyya yoo taate homaayyuu keessaa hin qabdanii isin taajjabamtanii turan. Akkuma kaleessa Eertiraa loluu irratti akkas ta'e daangaan Eertiraa Abiyyi geessee kennee fi lafeen ilmaan Oromoo achitti dhangala'e sun inni caccabe burkutaa'e sun jaraaf lafa qonnaati ta'e misooma ta'ee fi warruma Eertiraaf deebi'e. Xaa'oo ta'ee fi xaa'oo lafa namaan ta'iin Oromoo. Xaa'oo lafa namaan ta'iin lafeen kee. Lafa kee irratti as deebi'i. Kanan dhaamaa fi ilmaan Oromoo warri waraana keessa jiru akkuma kanaan dura dhaamaa fi turre woboon akka achitti sin barsiisan sana miti. Madeessee harkaan sin qabee madaa keessa yaalee manatti sin deebisaa jira. Dargaggoon immoo bakka silaa taargeetii yookaan qiyyaafannoo mootummaa abbaa irree ta'uu dandeessu sanatti walitti qabamteen taa'iini wal gurmeessi wal qindeessi woboo keerraa waan sitti himamu hojiitti hiikaa deemi. Akkaataa kanaa yoo sochoone ni injifannaa jechuun barbaada dhaamsi biyya kana. Ayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota har'aata biyyoolessa Oromiyaa kan isin hordofaa turtan turtii ajajaa olaanaa baa'oo Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa waliin taasisaa turredha. Egaan maree keenya keessatti wantoota gurguddoo dhimma Oromoo fi Oromiyaa ilaalchisu hedduu waan irraa hubattan qabdu jennee abdanna. Fuula duras gaaffilee dhimmoota uummanni Oromoo dhaga'uu qabu jennu jala buunee hordofnee gaafannee isiniif dhiyeessinaa kan har'aa asumatti xumureerra. Jaalmarroo egaa yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii dhiyaattanii wantoota barbaachisoo irratti yaada waan nuuf qooddaniif maqaa uummata Oromoo bal'aan guddoo isin galateeffanna. Galatooma. Atis galatoomii jaaldaandii carraa kana naa kennitee fi jajjabaadhaa miidiyaan keenya kanuma keenya tan keenya
bakka biraa barbaacha hin dhaqnu anuma keenya guddifannaa. Hayyee arraata bilisummaa Oromiyaa akkuma amma jirutti itti fufnee miidiyaa guddicha saba Oromoo bakka bu'uu danda'u hanga goonutti wareegama isinirraa barbaachisu kafalaa isinis fayyaa ta'e. Dargadhaa injifannoon uummata Oromoo. Injifannoo. Akka jedhanii ikiraan shanan gadaa. Akka jedhanii ikiraan shanan gadaa. Ikiraan michillee ikiraan roobalee. Ikiraan meelbaa ikiraan biikoree. Ikiraan birmadii. Maal ijoollee koo akkuma facaasanitti hirtanii. Tokkummaan keessan kan gadaa durii suni laaffatee. Amma immoo jabeeffadhaa kaa tokkummaa keessan cimsadhaa kaa lafaa kaa ikiraan keenya sagalee keessan isin dhaga'ee gammadaa jiraati jabaa jiraati jabaa jiraati. Maaloo jedha biyyi ijaaree maaf dinna. Kolbatee kan ka'ee mogolee maabumna. Ilmaan Oromoo afaan tokko fira tokko hin qabnu bareeda. Ilmaan Oromoo afaan tokko fira tokko hin qabnu bareeda. Yakkaakabaa jetti harmeeni. Yakkaakabaa jedhe abbeeni. Nakakabaje da keroni, ufegu pekajira derera biara, ufegu pekajira derera biara. Aware gamani arsa kafanani amfermata tapan heduna jawani enu bonjirani kapsogani sani enu bonjirani kapsogani